2015 kan qabu yoo ta'u kunis tujjaara addunyaa lammaffaa isa godha. Tokkoffaa Elon Musk namoota jiran biliyoona 7 kan caalan keessaa tujjaara tokkoffaa kan ta'udha. Elon Musk daldalaa fi abbaa qabeenyaati. Akkasumas Elon Musk SpaceX, Automotive Tesla, Twitter, yeroo ammaa X kan ta'e Neuralink, OpenAI kan uumee fi pirezidaantii dhaabbattoota kanaati. Elon Musk dhaabbata konkolaataa elektirikaa Tesla, dhaabbata rookeetii oomishu SpaceX fi kan kana dabalatee kaampaaniilee 6 kan qabu yoo ta'u bara 2024 qarshii doolaara biliyoona 44 Twitter bitee jira. Yeroo ammaa X jaamee kan waamamu. Akka bara 2024tti doolaara biliyoona 225.4 kan qabu yoo ta'u Elon Musk qabeenya isaa guutuu kana addunyaadhaaf yoo hiree hunda keenyaaf tokko takkatti toora doolaara 29 kan nu goota. Kun immoo baay'ee ajaa'iba. Hordoftoota